Qorumsi natti baay'atee baay'een qorama. Jireenyi koo qorumsaan guutamaa. Yeruma hundumaa obsuus nan dadhaba. Yeroo ammaa kana keessatti baay'een keenya qorumsi natti baay'atee baay'een qorama. Obsuu hin danda'u, obsa hin qabu kan jennu baay'ee keenyatu jira jechuudha. Kanuma jalatti qorumsi natti baay'atee mata duree jedhu jalatti waa'ee qorumsaa kana keessatti macaafni qulqulluun immoo maal nuun jedha? Yoo maal goone obsuu qabna? Kanarratti macaafa qulqulluu keessatti barnoota akkamii arganna? Akkamiinis obsuu dandeenya? Jecha sagalee isaa waliin kutaa macaafa qulqulluu keessaa wantoonni nuun jedhu. Wanta inni nuun jedhu qorumsi natti baay'ata mata duree jedhu jalatti bifa dubbisaatiin wajjin ilaallee darbina. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa faraarrii jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kootii galata Waaqayyoo. Akkasuma hordoftoonni chaanaalii Leelii Yuutuub hunduma keessaniif nagaan haa ta'u jirtu. Nagaa keessanii isiniin jedha. Ani nagaa kootii galata Waaqayyoo. Har'a mata duree qorumsi natti baay'ate jedhu jalatti wajjiniin ilaalla. Kana keessatti kutaa macaafa qulqulluu keessatti qorumsi nutti baay'achuu firratti maal jedha macaafni qulqulluu wanta jedhu wajjiniin ilaalla. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Ameen. Qorumsi natti baay'ate. Namni qorumsa isatti dhufuuf obsaan danda'e eebbifamaadha. Yaaqoob boqonnaa 1:12. Waaqayyo abbaan keenya yoo nu gargaare mata duree kana wajjin baranna. Namni qorumsa isatti dhufu obsaan danda'e haa gammadu. Qoramee erga ilaalamee booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuufi jiraati. Waaqayyo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ulfina qaba isaatii fi haa ta'uutii dubbisa kana kan dhageessisu maqaan isaa haa ulfaatu. Ameen. Namni baay'een caqasa kana walii erga. Caqasoonni kunillee beekamoodha. Namoonni baay'een yeroo abdii kutan caqasa kaniin wal jajjabeessanidha. Namni qorumsa obsu jechuun maal jechuudha? Isa kana dubbisnee beekuun nurraa eegama. Namni kamiyyuu jiruu isaa keessatti Waaqayyo ni amana. Keessattuu maqaa Kiristoosiin kiristaana jedhamnee guyyaa 40 fi guyyaa 80tti cuuphamnee ijoollummaa Sillaasee erga fudhannee booda akka namoota addunyaa kana irra jiraatan kamiituu jiraachuun isaaf hin ta'u. Kanaafis qorumsi itti jalqaba. Kana jechuun akkuma namoota kaawwanii waan addunyaa kana keessatti raawwatamu raawwachuu hin danda'u. Namni addunyaa kana waan barbaadu hunda akka barbaadetti ni raawwata. Akka fedhutti ni nyaata. Akka fedhuttis ni dhuga. Kana jechuun soomuun isaa bira jiraachuu baatus danda'a. Kadhachuun isaa bira jiraachuu dhiisuu danda'a. Jiruu isaa keessatti gara Waaqayyootti dhiyaachuu, Waaqayyoo fi ililchuu, galateeffachuu, Waaqayyoon faarfachuu, dubbii Waaqayyoo dhagahuu, galatoo geggeessuu, sirna galatoo qooddachuu isaa bira jiraachuu baachuu danda'a. Akkasumatti akka beelladaa nyaatanii dhuganii hojjetanii bahanii galanii jiraachuu jechuudha. Namoota addunyaa keessa jiraatan. Namoonni Waaqayyoo waamame garuu yookaan Kiristoos kiristaana kan jedhame soomii yoo gahe ni sooma. Kophaa isaatti ni sooma. Sooma labsii ni sooma. Ni kadhata. Halkan ni kadhata. Yeroowwan kadhannaa torban hundayyuu ni kadhata. Isaan alattis yeroo hundumaayyuu kadhachaa ni jiraata. Kana booda immoo yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo keessatti ofii ilaala. Kuni sirriidha? Kun sirrii miti. Namni tokko walumaa ta'ee yoo nama arrabse inni nama hin arrabsu. Namni tokko yoo nama qeequ inni nama hin qeequ. Kanaafis kan kana fakkaatan yoo raawwatu qorumsi itti dhufa.
Sinii keenya daabiloositti fuudha akka inni Waaqayyo irratti gungumu akka inni waan badaa raawwatu karaa cubbuutti akka deebi'u hin godha. Kana hundumaa danda'ee qorumsa addunyaa kana keessa darbee nama qorumsa obsaan darbe kan eebbifame kan arrabse kan deebisee arrabsee miti eebbifamaa kan jedhame kan isa qeeqe kan deebisee qeeqe miti eebbifamaa kan jedhame isa hamaatu deebisee kan hamatu miti kan eebbifame kan jedhame isa qeeqe isa arrabse isa hamate isa maqaa balleesse sana kan callisee obsetu eebbifamaa jedhama. Yaa obboloota koo qorumsa garaagaraa isaan isinitti dhufu gammachuu guutuun fudhadhaa nuun jedha. Namoonni addunyaa kanaa kamtu qorumsa isatti dhufu kan obsan isa isaantu dhufu isa isatti dhufu hunda ni raawwatu kan arrabse ni arrabsu kan ejje waliin ni ejju kan sobe waliin ni sobu kan hate waliin ni hatu kan ajjeese waliin ni ajjeesu kan fakkeessite waliin ni fakkeessu isin garuu ijoollee Waaqayyoo tahuu keessaniif kana gootanii jirtu kanaafis namoota kanarraa adda waan baataniif eebbifamoodha jechuudha qorumsa hunda ilaalamu keessatti gammadaa jedhamne. Abbaan tokko akkas jedhu guyyaa tokko abbaan kun yeroo hunda ni dhukkubsate dhibeen isaanirraa adda citee hin beeku yeroo tokko waggaa tokko osoo hin dhukkubsatin jiraatanii. Yogguu kana gara Waaqayyootti deebi'anii imimmaan isaanii garii malee achi isaanii sirriitti Waaqayyotti mirir jedhanii boo'anii kadhatanii. Maal jedhanii kadhatanii yaa Waaqayyoo waggaa tokko guutuutti na irraanfattee osoo nan dhukkubsinii jedhanii dhukkubsachuu dhiisuu isaan akka Waaqayyo isaan dagatetti gidiraadhaan keessatti obsuu isaanii rakkoo isaanirra ga'u keessatti obsuu isaanii akka Waaqayyo isaan wajjin jirutti ilaalanii akka Waaqayyo isaan gargaaraa jirutti ilaalanii akka Waaqayyo harka isaan qabeetti ilaalanii Waaqayyo tokko fayyaa taanaan akka Waaqayyo isaan irraanfatetti itti fakkaate nuti qorumsi yoo nutti dhufe Waaqayyoon irratti gungumna. Seera uumamaa boqonnaa 22:1 kuni erga tahee booddee Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebise. Waaqayyo Abrahaam qoree ilaaluu ilma isaa waggaa meeqatti argatee naa qali jedheeni nuti maallaqa keenya Waaqayyoof kennuu ni sassanna miti garuu Abrahaam ilma isaa tokkichumaa aarsaa naaf godhi naa kenni jennaan Abrahaamis erga jettee kan jedheen jedha. Abbaan tokkoo fi akkatti eebbifamanii hattuun mana isaanii seenanii yeroo kana abbaan kun yaa ijoollee koo wanta barbaaddan dafaatii fudhadhaatii bahaa anis dafee akka heeyyama Waaqayyoo koo raawwadhu akka na tursitan yookaanis yeroos akka na jalaa fudhattan daddafaa fudhaa deemaa jedhani. Mana kanatti qorumsa kan eebbifamuu osoo nuu tahee uleedhaan rasaasaan reebna. Uleedhaan rarraasnee rasaasaan reebna. Isaan liqeessiteefi isa gooteefi kan godheefi jettee hin haasa'in jedha kitaabni qulqulluun nuti garuu wanta goone ni dubbanna. Egaa Yaaqoob boqonnaa 5:11 irratti akkas jedha warra obsa qabeeyyii turan sana nuyi akka warra gammachuu qabaniitti isaan hin ilaalla. Iyyoob attam akka obsee dhageessaniittu wanta gooftaan ittiin raawwates argitaniittu. Kunis gooftichi gara laafessa ho'a qabeessa ta'uu isaa ni agarsiisa. Iyyoob waan hundaa dhabe garuu hundaa ni obse.
Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti wanta qajeelaadhaa fi utuu dhiphattanii iyyuu immoo attam gammadduu laata? Sodaachisaa warra isin sodaachisanii hin sodaatinaa, hin raafaminaas jedha. Iccitii hafuuraatiin fudhatamee gara samiitti kan ol fudhatame qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontoosii boqonnaa 9 lakkoofsa 25 irratti namni dogongoraadhaaf qophaa'u waan warri wal dorgomanii gonfoo balaa irraa hojjetame coollage baduu argachuudhaaf akkana godhu. Nuyi garuu isa hin badne argachuudhaaf ni dhama'na jedha. Isa kanadha qorumsa kan eebbifamu malee isa itti dhufu hundaan ka gungumu miti jedha. Seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Dhaloota warra na jaallatanii abboommii koo eeganitti garuu kumaatama isaaniitti gaarummaa koo nan agarsiisa jedha. Warra Waaqayyo jaallatan dhalootaa hamma dhalootaatti gaarummaasaa Waaqayyo ni argina. Nuti akkuma dhiphina Kiristoos qodaanii jajjabina Kiristoos qodaanii akkuma biyya lafaa qoosanii kan sanas qoodadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irrattis akkas jedha. Namni Waaqayyoon jaallatu garuu isa biratti beekamaa hin taha. Kanaafis nama akkanaatti qorumsa kan eebbifamu malee ammuma qoramuu kan duubatti deebi'u miti jedha. Galanni Waaqayyoof, Deessuu haadhasaaf, ulfaataa fannoosaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Egaa mata duree waa'ee nan qorame jedhu kanatti wantoota baay'ee akka barannee akka hubannee darbinu abdii guddaan qaba. Namni qorumsa akkamitti obsuu qaba? Macaafni qulqulluun immoo waa'ee qorumsaa kana keessatti namni qorumsa obsan jabaatee dhaabbate hamma dhumaatti eebbifamaadha akkuma jedhu wantoota kanarraa wanta baay'ee baranna. Kunis dubbii ijoo fi jabaa ta'edha. Waaqayyo namatti jiraatu nu haa taasisu. Dhugaa dubbachuudhaaf